Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo biyya keessas biyya alaa kan jirtan nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kootti galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Tolee har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Warri mana kanaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Warri na jajjabeessaa turtan immoo galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Dhugaa jecha isiniif hin qabu jechuudha galatooma. Isiniin jechuun barbaada jechuudha. Baay'ee tokko isin galateeffadha. Egaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Maal qabattee dhuftee naan jechuun keessaa hin oolu. Dhugaa seenaa nama kanaa isinitti himuuf kana dhufe jechuudha. Maaliif hojjettanii seenaa nama tokko irraa fakkeenyaaf gaafa namni miidiyaa irratti bahee haasa'u yookaan gaafa namoonni biraa miidiyaa irratti bahanii haasa'anii seenaa nama sunirraa akkanumatti yaada odeessiti jennee bira darbuu osoo hin taane wanti sun yookaan na miidhee darbeera ta'a yookaan na fayyadee darbeera ta'a. Ati yoo dhaggeeffatte yookaan siif barumsa ta'a wanta guddaa irraa barachuu dandeessa yookaan immoo siif miidhaa ta'uu danda'a jechuudha wantichi. Kanaaf mucaa tokko kan ishiin jiraattu Beeruuti. Ishiinis dhalattuma Itoophiyaa keenyaati akkuma keenyaa hojjetachuu biyya kanatti jechuudha. Beeruut keessa waggaa 4 hojjette jalqaba jechuudha. Mucaan waggaa 4 hojjette kana keessatti guyyaa tokko dibannaa ishii, uffannaa ishii, haalli deemsa ishii bakka wanta baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Nama mana akkasii keessaa hojjettu osoo hin taane akkamiin isinitti himaa bakka mushurraadhuma jedhaa qaba jechuudha. Keessattuu immoo beektu baay'een keessan biyya Beeruut keessatti ijoolleen firii deemii qabu. Uffanni isaan uffatanis uffata ajaa'ibaa jechuun akka barbaaddetti uffattee deemuu dandeessa jechuudha. Qumxaa uffatanii qullaa deemuu danda'u. Yoo masaafuu ofii eeggatan irraan kan hafe jechuudha. Maaliif hawaasa naannoo irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Amma biyya kana keessatti biyya Saawudii kana keessatti mataatti shaffanatanii deemu maal jedhanii deemu maaliif hawaasa naannoo fi haala manicha keessaati jechuudha. Kanaaf mucaan kun gaa akka barbaaddetti fataa jettee jiraatti. Waggaa 4 hojjettee kana keessatti maatii ishee erga qalleeyyii turan garuu ishiin maatii ishee jijjiiruuf biyyaa baate abbaan ishee yeroo suni birrii 12,000 natti biddirfatee na erge jettee jechuudha. Birrii 12,000 natti biddirfatee na erge birrii tokko na ergineef jette. Sagalee obboleettii kootu duubaa jira isheetu kan fatee jette. Mucaan kun gaa erga biyya akkana dhuftee erga biyya Beeruut dhuftee achitti fataa jechaa turtee waggaa 4 kana keessatti yoo barbaadde nyaata alaa fayyadamti. Bakka wanti hundumtuu akka barbaaddeedha. Birri miindaan ani fudhadhu jettee ji'aan deebi'ee nan gahotte. Birri ishee fudhattu ji'aan deebi'ee nan gahotte. Nama ajaa'iba garuu daffirannatiin ilma namaa kana jechuudha. Egaa utuma kanaan jirutti itti mucaan waggaa 4 teessee gaafa kaanii wanta godhatte sin qabdu wanta godhatte qabattee ijaazaan bahetti mana kireeffadhee mana kophaa koo kireeffadhee jireenya bakka jireenya gaarii jiraachuun barbaada. Asuma keessatti jiraadhee hafuun barbaada malee gara Itoophiyaatti galuu yaaduutti. Asuma keessattuu ammoo jiraachuu barbaadna yoo ta'e ijoo wanti tokko guutuun harka keenya irraa hin qabnu taanaan waan tokko gochuu hin dandeenyu keessattuu biyya kana keessatti jechuudha. Ulfaata dhugaa dubbachuuf. Itoophiyaa keessatti kun namni tokko rakkattee sitti kaata. Waan fedhee otoo ta'e jechuudha. Asitti garuu hin jiru akkasii jechuudha. Egaa mucaan kun erga ala baatee hojjettee akkuma nama tokko shamarran waan taateef qalbiin dhiiraa nama hata waan ta'eef mucaa tokko jaallattee. Isheenis gaafa mucaa kana jaallattu mucaan kunis yaadaan siqee haasofsiisee biyyarraa innis haadha manaa qaba ijoollee 2 qaba. Yaadatti siqee haasofsiisee akka namummaa hin qabneetti mucaa kana wajjin walitti galanii wajjin jiraatan. Gaafa isaan wajjin jireenya eegalanii mucaan kun hojjetatee eegalaa miindaa isaa biyyatti ergata. Ishiin hojjettee galti galgala walitti galu lamaan isaanii dhirsaaniiti waan ta'aniif ishiin immoo hojjettee galteeni nyaata wanta isaan barbaachisu muuzii wanta isaan barbaachisu galaa jaalala keessatti waan meeqa akka jiru beektu kana bittee galtiin. Ishiin kana bittee galti. Inni immoo jireenya mataa isaatiif gara Itoophiyaatti ergata. Fidi birrii yoo jettee mana jammarsiisee waan ta'eef mana xumursiisanii ati nu qallabii ani immoo birrii hojjetee gara biyyaatti ergee tanan isaan jijjiiramnaa dhee. Laalaalle. Nama ajaa'iba garuu dhugaa dubbachuudhaaf. Kunis galmaan nama ga'u garuu tokko shamarran keenya garaa lafummaan keenya baay'ee tokko kan nu miidhu beekamaadha dhugaa dubbachuudhaaf.
Dhagaa achiin ishiinis akkas jedheen jechuudha. Waan argatu inni ofiisaa biyyatti sassaabachaa ture waggaa 3 wajjin ta'an jechuudha. Ishiin maatii quban qabdu obbolaa quban qabdu waan tokko jireenya mataa ishee gaa'ela isheetii fi isuma qalabdi isheen suma sooruudha hojii ishee jechuudha waan biraa miti. Guyyaa guyyaa hojjechaa ooltee galgala immoo soorte jechuudha. Rabbi nama abaasu kana dhugaa dubbachuudhaaf rabbi nama abaasu kana. Nyaata moonuma jira garuu akka ishee kanaa immoo hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf harka isheerraa nyaatee ka'ee barruu isheerraa nyaatee ka'ee deebi'ee ishee nyaate. Safuudha kana. Galmaanuu san ga'u garuu dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa gaafa kaanii mucaan kun maal gooti? Waggaa 3 kana gaafa wajjin fixanii jiru isaa gaafa guuttate wanta isa barbaachisu gaafa guuttate nan gala gara biyyaa jedheen. Wajjin gallakaa jennaan lakki ani galee wanta sirreessin dhuftaat immoo jedheetu biraa galee boolee ga'ee bilbila maal godhee cufate jechuudha. Boolee ga'ee gaafa bilbila isaa cufatu ishiinis waan gootu wallaaltee fala dhabdeen boose waggaa 7 teesse baarana waggaa 7 ishee cufa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Waggaa 7 teessee hindaanqoo luka lamaan qabdu biyyaa yoo dhukkubsatte illee akkamitti akka galtu hin qabu mucaan kun. Nuti akkoo jireenya jiraannu keessatti irra jiraanna malee boru maal taana jechuu daganneerra baqa sirumayyuu jechuudha. Gaafa kana maal gooti mucaan kun amma inni biraa galee waan gootu wallaalte waan fuutu gaafa wallaaltu amma ganaa tokko jettee duubatti deebite isa kaleessa namoota ijaasaa keessatti gabaa baay'ee akka jiru beektu waan ta'eef namoota biratti boqochiisuun hin jiru maal jechuun hin jiru gaa. Isa dhiiftee amma daganaa mana namaatti deebitee amma ishiitti hojjechaa jirti jechuudha mucaan kun. Inni immoo waggaa amma kanaa wajjin taa'aa ba'anii bilbila amma har'aatti guyyaa tokko eessa akka isheen jirtu maalirra akka isheen jirtu beeku jechuudha. Quuffate kan waggaa 3 wajjin taa'ee amala ishii haala jireenya ishii maatii ishiif akkam akka isheen kabaja qabdu naannoof akkam akka isheen kabaja qabdu hundumaa ilaali. Dhiirri mee bara jiraatan keessatti waan tokko isin ta'e dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhiira bira teessee jechuudhaati. Haati kee haa yarattus haa gaaromtus maatiin kee abbaa qabeenyaa isaa ta'an wanni barbaadan haa ta'an. Dhiira bira teessee maatii kee hin hamatiin. Abbaa manaa keetti maatii kee hin hamatiin. Maaliif jennaan alaanfadhuutu fira keetti galagalee liqimsii jedhan hojjetu. Kana jechuun maal isinii galee wanna fedhe yoo ta'e rakkattee hamma fedhe yoo rakkatte illee yookaan hamma fedhe qabeenya yoo godhatte illee guyyaa rakkoo tokko garba maatii kee deebi'uun kennuudha. Si gale. Kanaaf dhiira bira teessee amma barbaade haa ta'u. Dhiirri sun amma fedhe si haa jaalatu. Amma barbaade qabeenya haa qabaatu. Dhugaan siniin jedhan. Dhiira bira teessanii haadha keessa yookaan abbaa keessa yookaan maatii keessa obbolaa keessa hin xiqqeessina. Kana gootan jechuun ofiif of kabaja dhoowwatan jechuudha. Ati har'a maatii kee yoo xiqqeessite inni maal godha beektanii? Ishiin silaan irratti of gaddeettee wanta barbaade waan garaasaa gochuu danda'a. Waan garaasaa. Kanaaf shamarran keenyi icciitii maatii keessanii ofuma keessatti dhufkadha. Haa yaratanis haa gaarumanis icciitii maatii keessatti qabadhu. Icciitii maatii kee ittiin himin dhiiratti abbaa manaa kee ittiin himin bakka hin barbaachisu. Maaliif guyyaa tokkotti si arrabsa guyyaa tokkotti si madeessa waan ta'eef. Gaafa kana maal godha mucoo kana inni kun asumaan hafee ishiin har'a deebitee hojii mataa ishii hojjette jechuudha. Ganaa waggaa 7 teessee har'a gaafa eegoo ishii aannoftee waggaa 4 hojjettee kunoo mana bitattee galte biyyatti galtee jireenya gaa'ela ishii dhaabbattee amma ishee. Ishiin kun garuu of akkanaa baraa waan barbaade nyaachaa waan barbaade dhugaa waan barbaade gochaa baate har'a moo ganaa gad deebitee tokko jettee akka nama araasitti jireenya eegalti. Kun maalirraan kan ka'e gara laafumaa yookaan qalbii keenya xiqqeera baqa. Osoo hin yaadna ta'ee kaleessa akkamitti dhufnee maal gochuuf immoo dhufnee boru eessa keenya har'a hoo eessa jira. Bara jiraattu keessatti uffata waa 4 kana beektuu qabda. Eessa akka kaate, eessatti akka deemtu, eessa keessa akka jirtu, maal immoo akka taatu. Kana beekuudha taanaan ati jireenya kee kamiyyuu keessatti injifattee jiraachuu dandeessa. Hamma fedhe sun rakkattee illee, hamma fedhe sun maal taatee illee injifattee ma jiraattaati.
Inni guddaan garuu ati self confidence kee eeggachuu qabda jechuudha. Ofii keetti ofitti amanamummaa qabaatte jennaani wanta fedhe osoo ta'eeyyuu wanta ati keessa hin darbiin hin jiru jechuudha. Egaa akkas dhageessanii obboloota hin gowwoomnu meedaraa shamarran. Keessattuu inni xiqqaanis inni guddaanis amma maal jedha? Shamarran biyya Arabaa warra qalbii hin qabne akkas dhugaa isin jedha. Kun maaliif akkas nuun jedhan beektanii? Unuma keenyatu kabaja ofirraa buuse. Unumatu kabaja of dhoowwe. Unumatu of kabachiisuu dadhabe. Ati ta'e ofii kee of kabaja ta'e namni si kabaja. Ati ofii kee of kabachiifti. Otoo ofii kee of bakka keessa ta'e namni akkuma sun of siif bakka kenna yookaan si kabajuu danda'a. Wanti hundumtuu irraa ka'a myself anarraa ka'a. Isinii galee ofii koorraa yoo ofii koof bakka ofii laadde namni bakka na laata. Kanaaf adaraa keessanis ni jedhaan hin gowwoomin akka malee. Nyaatamuun hin jira. Akka kanatti gowwoomuun isin barbaachisu. Isinii galee barbaachisu. Ganaa gocha kaleessa gootee wanta ishiin kaleessa gootee har'a gana duubatti deebitee gaabbiti. Kaleessa gaafa wanta kanatti seente hubachuu qabdi. Fakkeenyaaf namoonni baadiyyaa keessaa gulgaaloo yookaan meesii hojjettanii beektanii isinitti hima. Lafti dhoqqee qabu yookaan lafti dhoqqeensaa gaafa seentee lukaan itti seentu sitti tolu jiraa fi lafa dhagaa qabu jira. Fakkeenya gaafa lafa dhoqqee sun itti seentu yeroo sun sitti tola. Maaliif isin quuquu homaanne isin godhu. Lafa dhagaa sun immoo yoo ta'e gaafa itti seentu si quuqa. Maal goota? Daftee keessaa baafta. Si quuqaa jira waan ta'eef. Garuu lafa dhoqqee qabu sun immoo maal goota? Itti seensifta. Sin quuquu waan ta'eef keessa dhaabbattee wanta garaa kee gochuu dandeessa. Garuu maal takka keessa jiru beektanii? Gaafa tachi keessaa fuutee galgala galtee dhiqattee luka kee gaafa laaltu qoreetti lafa dhoqqee keessaa qoreetti hin dhabamu. Wanna fedhisoo ta'e. Qoreetti dhabdu luka kee keessaa si dhukkuba laaganaa si kulkula. Maaliif jennaani? Yeroo itti seensifte sun sitti tole waan ta'eef sitti tolee ma seensifte. Garuu har'a kana gaafa keessaa baaftu immoo sitti dhaga'ama laaganaa. Kanaaf maal gochuu qabna? Dursa akka gizeessa lafa dhagaa suni luka keenyatti seensifnee gaafa nu keessaa baafnu sun jechuudha. Ejjennaa keenya laallachuu qabna. Eessa akka ejjenne maal akka goone ilaallachuu qabna. Maaliif yeroo hundumaa miidiyaan kun maqaa keenyaan deema? Xiqqaa guddaan maaliif maqaa keenyaan deema? Beekaa wallaalaan maqaa keenyaan deema? Isaan nama sammuu hin qabne maaliif nuun jedhama? Nuti nama sammuu qabu miti. Jaalni akka ijoollee biyya Arabaa jiru. Garuu yartuu tokko kan maqaa nama balleessisu. Yartuu tokko. Isaan immoo maal godhu? Icciitii kee garaa keetti qabadhu. Icciitii kee qabachuu kana dhabde immoo fuudhanii miidiyaa irratti akkana ta'een akkana godheen eenyutti harkasii cabacabamu. Fakkeenyaaf gaafa rakkoo keematti namni harkasii cabacabu tokko illee jiru garuu amala isaaniiti jedhama. Amma namni tokko toora akkatee online irratti ba'e ijoollee biyya Arabaa amala isaaniiti isaan bakka akkasii. Namni sii jedhu tokko illee hin jiru. Hin gowwoomi. Kanaaf maal isin jechuun barbaade? Adaraa keessan shamarran keenyi maqaa kee tolfadhu. Bara kee mulu akka dhaabattee haftuun taasisi. Bakka dhaabbattu ilaalladhu. Bakka itti deemtu fuuldura kee ilaalee adeemi. Bakka yaallafee alfaal. Kan darbe dhiisisa darbe. Garuu kan gara fuulduraatti maal gochuu qabda? Of karoorsuu, of qajeelchuu qabda. Kanaaf viidiyoo kanarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf akka shamarran keenya kan gowwoomne hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jechuun barbaada.